Hayyeen harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota chaanaalii keenyaa nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo. Egaa nagaan keenyaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha guyyaa irraa viidiyoon baay'ee isin fayyada jedhee yaade tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Isa duraa naannoo lixa Wallaggaa kana dura neetwoorkii waan hin jirreef toorarraa isin jalaa bannee turre amma tooratti deebinee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Egaa jalqaba irratti osoo gara qophii kootiitti hin ce'in namoonni YouTube chaanaalii kootiif haaraa taatan yookaan namoonni har'uma gara chaanaalii kiyyaa dhuftan maqaan chaanaalii kiyyaa Abbuu Tekii kan jedhamudha jechuudha. Abbuu Tekii jechuun bakka seerchiitti Abbuu Tek yoo jettanii chaanaalii inni kan keenyaa jalqabarra isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Kunoo chaanaaliin keenya isa kanaadha jechuudha. Chaanaalii keenya subscribe gochuun maatii chaanaalii keenyaatti akka dabalamtan asumarraan isiniif dhaama. Viidiyoowwan muraasa gadhiisnee jira. Viidiyoo teekinooloojii jechuudha. Hunduma isaayyuu seentanii akka daawwattan asumarraan isiniif dhaama jechuudha daawwattoota kiyya. Egaa guyyaa irraa akkuma mata duree irratti ibsuuf isiniif yaale akkaataa itti feesbuukii irratti daqiiqaa muraasa keessatti laayikii baay'ee argachuu dandeessan tokkoon isin agarsiisa. Egaa sana dura appilikeeshinii tokko isin barbaada jechuudha. Appilikeeshinii kana isin eessan argadha kan jedhamuuf kan jettanii salphaamatti description boxii gajjallaa barreeffama kana isiniif kaa'an jira jechuudha. Achirraa si'a tokkoo fi viidiyoo kana tuquudhaan iskiriinii viidiyoo kana tuquudhaan bakka description box jiru jalaatii liinkii isaatiin buufachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Egaan asumarraan gara appilikeeshinii kanaatti yoon isin dabarse. Egaa appilikeeshiniin kun jalqaba paaswordii FB keessaniitiin seentu jechuudha. Paaswordii gaafa bantanii paaswordii keessanitti naqxanii akkasumas imeelii keessan galchitanii seentu jechuudha. Kunis feesbuukis ni hojjeta jechuudha daawwattoota kiyya. Egaa asumarraan footoo tokko irratti laayikii dabaleen isin agarsiisa. Fakkeenyaaf suuraa kana irratti suuraan kun fakkeenyaaf amma 189 irra jira jechuudha. Egaa gaafa dabalachuu barbaadu kunoo gajjallarra kan jirtu wanti to like on this kan jettu kana jechuudha. Si'a tokkoof yoon cuqaasu irra deddeebiidhaan cuqaastu jechuudha. Sana booddee beeksisi gaafa isinitti dhufu beeksisa keessaatii ni baatu jechuudha. Gaafa beeksisi isinitti dhufu sana booddee isin wanti to like kana ni gootu jechuudha. Gaafa beeksisi isinitti dhufullee kunoo beeksisa keessaa ba'anii deemtu jechuudha. Beeksisa keessaa gaafa baatanii kunoo haala kanaan ergasiitii irra keessatti kan argamtu mallattoo geengoo kana tuttu jechuudha. Warri mallattoo geengoo kana hin qabne yeroo baay'ee bilbiloonni xixiqqaan bilbilootuma Android ta'an warri xixiqqaan kunoo bakka kanatti riiloodii fidu jechuudha. Warri kun garuu warri guguddaan kunoo haala kanaan mallattoo geengoo kana ni cuqaastu. Baay'ee kunoo daawwattoota kiyya. Kunoo amma 89 kan ture dabalaa jira jechuudha. Kunoo argaa jirtu daawwattoota kiyya. Sana booddee wanti to like gochuudhaan daqiiqaa tokko keessatti laayikii hanga feetanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan laayikii argachuu keessaniin dura garuu seetingii keessan jala seenuudhaan feesbuukii jechuudha. Karaa seetingii feesbuukii keessanii erga seentanii booddee wantoota muraasanii sirreessitu. Innis bakka mallattoo sarara sadii kan tuquudhaan seetingii keessanii seentu. Seetingii keessan keessa ni seentu jechuudha daawwattoota kiyya. Erga seetingii keessan keessa seentaniiti bakka privacy setting kan jettu kana jechuudha. Kunoo bakkattii kana ni cuqaastu jechuudha. Privacy setting kana achi jalaati wantoota jala jiran fakkeenyaaf follow keessan illee karaa asii aktiivii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf who can send you friend request warri kun asitti isin barbaachisanii asirratti warri isin barbaachisanii gaafa footoo keessan poostii gootanii paabilikii ta'uu qaba jechuudha. Kunis fakkeenyaaf who can see your stories kan jedhu kuni kan istoorii keessan isiniif daawwatu paabilik jechuun hunduma ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf who can see your future post kan jalqabarra jiru kana paabilikii gootan malee laayikiin amma isiniif hin dabalu jechuudha. Kanaafiyyuu laayikii
laayikii sana argachuudhaaf paabilikii irratti deeffachuu qabdu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana booda umurii feesbuukii keessanii yookaan umurii feesbuukii keessanii irratti guuttattanii jirtanii fakkeenyaaf umurii isin guuttatanii lakkoofsa kan warra faranjiitiin yookaan bara 2021 fakkeenyaaf amma bara 2021 keessa jirra waan ta'eef bara 2021 irraa umurii 18 ol ta'uu qabu jechuudha. Umuriin keessanii naannoo 2000 jechuu qabdu jechuudha. Waggaa 18 olii ta'uu qaba jechuudha. Kunoo inni asirratti isin ajaja jechuudha. Kunoo appilikeeshinichuma gaafa keessa seentanii helpii isaa irratti kunoo umuriin keessanii waggaa 18 ol qabu ta'uu qaba jechuudha. Kunoo asirra your age in your Facebook profile must be 18 plus 18 fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. Set your followers setting public or everyone. Publikii yookaan everyone ta'uu qaba jechuudha daawwattoota kiyya. Kana hin dagatinaan isinin jedha. Baay'ee tokko itti gammaddu jedhee yaada. Laayikii kun ammallee gaafa kanatti wanti laayik godhachaa deemtanii inni laayikii isiniif dabalaa deema jechuudha daawwattoota kiyya. Egaan akka itti gammaddan abdii guddaan qaba. Namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma fuulli feesbuuka kiyyaa kunoo namoonni baay'een koomentii irraa nagabachaa turtanii feesbuukii kiyyaa kunoo abii kuno abii GSS kan jedhudha jechuudha daawwattoota kiyya. As jalaan illee add na gochuudhaan gaaffii feetan gaafachuu ni dandeessu. Egaa daawwattoota kiyya viidiyoon guyyaa irraa qabadhee xumureen jira. Waan daawwataniif guddaa galatoomaa isiniin jecha qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Gaaffiiwwan gaafachuu barbaadan yookaan viidiyoo akka isiniif hojjetamu barbaadanii koomentii irratti waan gaaffii isinitti ta'u kamillee nuun gahuu hin dagatinaa isiniin jedha daawwattoota kiyya. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Bye bye.